kabajamtoota daawwattoota chaanaalii AKU English with OROMIC baga gara chaanaalii keenyaa nagaan dhuftan isin jechaa guyyaadhaa barnoota Miscellaneous communicationin walitti deebinee jira. Kanaaf namoonni chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan hundi keessanii chaanaalii keenya like, subscribe, share gochuu hin irraanfatinaa isin jechaa namoonni chaanaalii keenyaaf maal taatan immoo chaanaalii keenya daawwadhaa isin jechuu barbaanna. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel AKU English with OROMIC. I'm AKU. Just today we are going to learn about miscellaneous communication. What does it mean when you say that miscellaneous communication? Yeah, last time we have learned about miscellaneous communication in part 1 and part 2. When you say that miscellaneous communication means simply it is a mixed sentence or it is a mixed expression. So let's jump over it. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii AKU English with OROMIC guyyaadhaa barnoota miscellaneous communication walitti deebinee jirra. Miscellaneous communication jechuun gabaabinaan jechoota yookaan immoo himoota bakka bakkaa walitti dhufan kan guyyaarraa fayyadamnu jechuudha. Kanaaf guyyaadhaa barumsa miscellaneous communication expression yookaan immoo hima 20 kan guyyaa hunda haasawa keenya keessatti itti fayyadamnu isin qopheessinee jirra. Kallattimaan gara sagantaa keenyatti isin jechuu barbaada. Dhaggeeffattoota daawwattoota chaanaalii AKU English barnoonni miscellaneous communication kunniin baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jechoota kanneen hanga danda'ameen hanga xumura sagantaa kiyyatti akka na wajjin turtan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Jechoonni ani isin qopheessu yookaan immoo himoonni ani isin qopheessu keessaa tokko kan jalqabaadha akkana jedha. I don't like to put my hand in my pocket. I don't like to put my hand in my pocket. Ani maallaqa baasuu hin jaalladhu. Ani maallaqa baasuu hin jaalladhu. What are you murmuring about it? What are you murmuring about it? Waa'ee maalii gumgumta? Waa'ee maalii gumgumta? I am counting on you to wake me up at 6 o'clock. I am counting on you to wake me up at 6 o'clock. Saajati akkana kaaftu amaana sitti kennadha. Saajati akkana kaaftu amaana sitti kennadha. We are running out of time. We are running out of time. Yeroon keenya dhumataa jira. Yeroon keenya dhumataa jira. Take your time. There is no need to rush. Take your time. There is no need to rush. Suuta jedhi wanti si ariifachiisu hin jiru. Suuta jedhi wanti si ariifachiisu hin jiru. Can you keep an eye on my bag? Can you keep an eye on my bag? Boorsaa kiyya naa ilaaluu dandeettaa? Boorsaa kiyya naa ilaaluu dandeettaa? Can you lend me 200 birr? I will pay you back. Can you lend me 200 birr? I will pay you back. Qarshii 200 naaf liqeessuu dandeettaa? Siifan deebisa. Sorry for making you feel disappointed. Sorry for making you feel disappointed. Waan si aarseef dhiifama naaf godhi. Waan si aarseef dhiifama naaf godhi. Have you ever held the guns? Have you ever held the guns? Qawwee qabattee beektaa? Qawwee qabattee beektaa? I did so many things for this guy. I did so many things for this guy. Ani nama kana waa baay'ee godhe. Ani nama kana waa baay'ee godhe. The program is being broadcast live. The program is being broadcast live. Sagantaan kallattiin dabraa jira. Sagantaan kallattiin dabraa jira. Don't spit on the floor. Don't spit on the floor. Lafarratti hin tufin. Lafarratti hin tufin. Where can I park my car? Where can I park my car? Konkolaataa kiyya eessa haa dhaabbadhu? Konkolaataa kiyya eessa haa dhaabbadhu? She mocked me. She mocked me.
isheen na gowwoomsite. She died of cancer. She died of cancer. Isheen dhukkuba kaansariin duute. Isheen dhukkuba kaansariin duute. You are talking nonsense. You are talking nonsense. Ati wanta faayidaa hin qabne haasahaa jirta. Ati wanta faayidaa hin qabne haasahaa jirta. The police pacify the students. The police pacify the students. Poolisiin barattoota tasgabbeesse. Poolisiin barattoota tasgabbeesse yookaan immoo poolisoonni barattoota tasgabbeessan. Don't vent your anger on me. Don't vent your anger on me. Aarii kee narratti hin bahin. Aarii kee narratti hin bahin. Are you offended with me? Are you offended with me? Natti aarte. Natti aarte. I don't have any enmity with you. I don't have any enmity with you. Jechi enmity jedhu kun afaan Ameerikaatiin we pronounce as enmity. Qubeetaa akka daatu dubbifna. Yoo afaan British ta'e immoo akkuma taatu dubbifna jechuudha. So I don't have any enmity with you. Ani isa wajjin yookaan immoo nama tokko wajjin aarii yookaan immoo xilaatummaa hin qabu jechuudha. Yookaan immoo aarii hin qabu jechuudha. Yookaan immoo I don't have any enmity with you. Yoo ifa baafne dubbifna immoo I don't have any enmity with you jechuudha. Kanaaf ani nama tokko wajjin iyyuu gadoo yookaan immoo aarii hin qabu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii AKU ENGLISH WITH OROMIC sagantaan hadhaaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Barumsi kun haasawa nu guyyaa guyyaan goonu keessatti baay'ee barbaachisaa. Haa ta'u garuu yeroo keenya xiqqeessuuf jecha ibsa baay'ee ittiin goone akka nu hubattan barbaanne jechuudha. Namoonni baay'een koomentii jalatti afaan Oromoon baay'ee nu hiikaa waan jettaniif barumsi keenya akka isin galutti takka takkaan isin ibsaa goone jira jechuudha. Kanaaf barumsi kun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef suutenne akka isin galutti jechoota kaniin akka haasaa keessatti itti fayyadamtaniif isinii dhiyeessinee jira. Bakka rakkattanitti koomentii nu kennuun dhaamsa yookaan immoo isin gaafanna jechuudha. Koomentii keessan nu jajjabeessa waan ta'eef koomentii keessaniin nu bira dhaabadhaa isin jechuu barbaanna. Kanaaf hadhaaf asumatti dhaabuu barbaanna. Have a nice time. This is all what we have for today. Thank you very much for your watching and listening our program. See you next time within a great or awesome program. Please take care of yourself from coronavirus. See you.